السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين خيّقك آلي خبجمو جالتمو بكجرتنتي نجين ربي سنرتي هجرات جتشا أنا بلي سغيسان سفير إدريس بكان جرورا سلامتان تيتن أني الرابقاتي إدو جرتو بكجرتو بي جرتو حال إرجرتو رتي سي هذا كبدو جتشا الرانتنا وانين إسني فيمو بربادو نكاها أكاتا نكاها قرتي زمن جاهلما يوخا زمن إسلاممان رفو در يوخا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ارقمو در حال إرتران يوخا حال قرتي نكاها حديث عائشة حديث بريدة تهيتوكو بيكم سإسني هاته جتشو دافين إسني في مبرباد أجائب وان جترو بليان إسلاما زمن إسلاممان يوخا نبي محمد ارقمو در hawaasni gartee duniyaa tanaa akkaataa itti jiraachaa turan akkaataa addaa yookaan hawaasa gartee dukkanaa hawaasa jallinarra jiru jiraachaati turanii jechuudha. Keessattuu haala gartee ilaalcha dubartii qaban haala fokkotaa fi haala gartee xiqqaataa yookaan dubartii tana akka qoshaashattee akka gartee xiqqaattuu yookaan tan gartee maatii keessa eebii fiddu tan arraba fiddu tan xiqqeenya fiddu tan gartee abbaa isiitii fi maatii isii tan xiqqeessitu akkas ilaalcha akkasii qabaachaa turanii jechuudha. Sun keessaa fakkeenya yoonni isiniif haase hawaasni gartee hindii dubartiin hoggaanii fi gartee heerumte booda yoonni fi gartee hajaarshii irraa du'u tahe isiin duniyaa tanarratti jiraachuun qabdu isiin tuni awwaalamuu qabdi. ja'aniiti fuudhanii jaarsallee gubaniiti jaarsa gartee hareefkaa ka lubbuun keessa hin jirre gubanii isii ammoo osoo lubbuun keessa jirtuu isii jechuu fuudhaniiti gubaa turanii jechuu. Gariin ammoo ummanni gartee akka kiristaanaatii fi warri awurooppaa kun dubartiin ruuhee ni qabdi moo hin qabduu jechuudhaanii irratti wal moramaa turanii jechuu. Gariin isaanii warri akka giriikfaan dubartiin shayxaana dubartiin gartee summii bofaati sanii jecha jiraachuun qabdu ja'aniiti ilaalcha akkasii qabaachaa turanii jechuu. Arabni garuu dubartiin hoggaanii fi ilmoo argatan fuulli isaanii gurraachoome akkuma rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti nuu himetti fuulli isaanii gurraachoome dhiphatanii qomni isaanii dhiphatee qalbiin isaanii tun rakkattee haalaan gartee akka xiqqeenyaatti fudhachaa turanii jechuu. Sadarkaa hawaasatti gabbahuu yookaa ollaa yookaa saahibban yookaa bakka gartee tuuttan jiran gabbahuu sodaatu sababaa inni ilmoo intalaa arkateen jechuudha sodaatee qaanfatu takka gahaa turanii jechuu. Haaluma kanaan dubartii isaanii intala isaanii fuudhanii lubbuu osoo qabduuti gariin isaanii fuudhanii awwaalaa turanii jechuu. Duuba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eega ergamee islaamummaan dhufe booda rabbiin sadarkaan dubartiidhaan malu dubartiin haadha tahuu dubartiin obboleettii tahuu dubartiin jaartii tahuu dubartiin intala tahuu dubartiin adaadaa fi haboo tahuu dubartiin duniyaa tan jiraachiste tahuu islaamummaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti haalaan bal'iseeti nuuf himee jechuudha. Hundi isaanii dubartiin yeroo haadha taatees sadarkaa haadhatti dubartiin yeroo haadha taatees jannata gartee miilasii jalatti akka harkatan dubartiin yeroo jaartii taatees isiisan gartee gammachiisanii isiisan tolatti oolanii akka jannata harkatan haadha gartee ilmaan namaa hortu tahuu jaartii intala gartee dubartiin ilmaan namaa hortu tahuu fi haqasii eeganii jannata akka harkatan ammallee hoggaanii fi obboleettii taatees namni obboleettii isaa tiifate namni obboleettii isaa gartee naamusaa fi waa hunda adabaa fi naamusaan isii gartee amantii barsiisee tan kannate akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jannata if qabeef ergamaan rabbii nu barsiisaa ture. Haaluma kanaan hoggaanii fi intala taatees yoonii fi gartee namni intala fi guddifatee intala fi haga kannatee haga gartee naamusaa fi adabaa fi waa hunda barsiisee jechuudha. Yoonii fi kannate akka girdoo ibiddarraa girdoo taatuuf ergamaan rabbii nuu hime. Haaluma hundattuu dubartiin sadarkaa guddaa akka qabdu islaamummaa keessatti nuu hime jechuudha. Kanaaf rabbiin bakka hedduutti waa'ee dubartii kana sadarkaa maqaa dubartiitiin qur'aana gartee suuraa gartee Maryam
haga buusu takkatti rabbiin sadarkaa isaanii ol fuudhee jechuu. Tanaaf suuraa gartee dubartii je'eet rabbiin qur'aana keessatti illee dubbatee jechuu. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii kabajamoo dubartii malee duniyaan tun hin toltu. Saniif islaamummaan amantii hundarra, hawaasa hundarra, aadaa hundarra islaamummaan dubartiidhaaf bakka guddaa kenneefi jechuu. Ajaa'iba waan namatti ta'u dubartiin zamana gartee osoo islaamummaan hin ergamin dura, osoo islaamummaan hin dhufin dura yookaan ergamaan rabbii hin ergamin dura, Aishaan akki jette haalli gartee nikaahaa afur turee jette. Sadii gartee islaamummaan eega Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergame sadii islaamummaan dhabamsiiseeti takka qofa gartee hambisee jette. Khaduraa yooni fi hoggaanii fi khaduraa nuuf himtu nikaahaan dura islaamummaan haala gartee ammaan tana nuti irra jirru kana haala yookaan heera nikaahaa ammaa gurbaan manguddoo mana intalaa ergatee waliyyiin intalaa abbaa tahuu obboleessa tahuu adeera tahuu waliyyiin intalaa mahrii godhee intala isaa gartee kannu kana haala kana turee jette. Nikaahan lammadaa jaarsi jaartiidhaan nama gartee inni fedhu jechuudha shanyii hambifachuu fedhu gurbaa abaluu ja'an san yookaan gurbaa kana bira dhaqiitii wajjira fi garaa irraa goradhu je'eeti fastabdi'ii jechaa tureen deemitii gararraa goradhu je'eeti erga jaartiin isaa sun hoggaanii fi haydii fixatte booda dhiiga gartee baatii eega fixatte booda deemteeti gurbaa sanii wajji sagaggaalummaa dalayti hamma isiin garaa godhachuu beekamtu jaarsi gartee wal qunnamtii saalaa isii jaartii isaatii wajji hin godhu. Hoggaanii fi garaa godhattee gartee mirkaneeffate booda hoggaanii fi isiin deesse ilmoon tun tiyya je'eeti maqaa isaa ilma abaluu ja'aniiti maqaa jaarsaatiin yaamamaa ture jechuu. Garuu ilmoon ta haraamin dhufte ta sagaggaalummaan dhufte ilmoon ta nama biroo tahuusaa osoonii fi beekuu shanyii gartee nama sanii hambifachuuf bifaa fi waan adda addaa waan inni irraa jaalate hambifachuu jecha ilmoo gartee namaa tan haraamiin dhalatte jechuudha. Akkasitti maqaa dhawachaa ture jechuu maqaa isaatiin yaamamaa turte ilmoon san. Nikaan sadaffaa akkaataa gartee zamana jaahilummaa keessa jiraachaa turan intaloon takka kaateeti dhiira takkarraa ilaa hamma 10 yookaan 10 gad yeroo takkatti wajji rafaa turte. Hoggaanii fi sagaggaalummaa hojii dalaydee haraam hojii dalaydee haraamummaa san hin beekan isaan halaalii fi haraamuun beekan zamana kanatti garuu dhiira 10 gad yeroo takkatti wajji rafte. Hoggaanii fi wajji rafte booda hoggaanii fi isiin garaa godhattee ilmoo deesse booda nama isiin wajji rafte ummata isii wajji rafte ummata 10 gad san hunda yeroo takkatti yaamtiin. Eega yaamsistee ummanni hundinuu walitti qabaman booda nama isiin gartee dhiirran isiin wajji rafte sun keessaa tokko kan isiin feetu kan isiin jaalattu yaa abalu ilmoon tun teeti jettiin jechuu. Inni sunis hin didu ilmoon tun tiyyaa miti dhiira 10 gad ilaa hamma 10tti gartee ati wajji raftee ta'eenyu akka taateen beekamtu jechuu hin danda'u. Sanii jecha ilmoon tun teeti hoggaanii fi intaloon jetteen haaya ilmoon tun tiyya je'eeti ilmoo san fudhatee guddifataa jechuudha. Kuni kan sadaffaati. Nikaahan afuraffaa garuu nikaahaa gartee albagaayaa ja'anii beekamtu tan afaan zamanaatiin dhalaa yookaan dubartii bunnaa beetii tan gartee sagaggaalummaa maallaqaan sagaggaalummaa dalaydu horii kafalanii fi sagaggaalummaa dalayduun alaabaa qabaachuu turte. Alaabaa tana fuuteeti hulaasii duratti dhaabdi. Namni gartee karaa dabru hundi alaabaa san hoggaanii fi arku intala dubartii gartee sagaggaalummaa maallaqaan dalayduutu as jira ja'aniiti itti goranii sagaggaalummaa waliin dalagaa turan. Eegasii maallaqa kafalanii biraa deeman. Isiin garuu dhiira isiin gartee sagaggaalummaa wajji dalayde hin irraanfattu. Hunda isaa gaafa isiin gartee garaa godhattee ulfooyte booda dhiira isiin sagaggaalummaa waliin dalayde maallaqaan waliin dalayde hunda isaanii yaamsisti. Hoggaanii fi hundi isaanii qaxaroo yookaan
guyyaa qabdee fi hundi isaanii guyyaa sanitti walitti qabaman diduu hin dandahan heera isaanii ture. Hundi isaanii hoggaanii fi walitti qabaman nama biroo nama gartee shanacha keessaatii fi faana miilaa fuula ijaan laalee nama ilmoon tuni abaluu fakkaatti ilmoon tun ta'abaluuti je'ee beeku nama akkasii yaamsisti. Namni kunis dhufeeti shanacha ilmoo san laalee shanacha gartee keessaa faana gartee ilmoo laalee miilaas laalee fuulaas laaleeti jara gartee isiin wajji rafte sagaggaalummaa waliin dalayde hunda irra deemee laaleeti ilmoon tun abalu fakkaatti je'eeti ilmoon tun yaa abalu teeti je'eeti qubatti laata. Hoggaa kana namni kunis diduu hin dandahu ilmoon tun tiyya je'eeti ilmoo san fudhateeti guddifachaa ture. Garuu islaamummaan eegala gartee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergame booda hunda waan gartee nikaaha sagaggaalummaan guutame kana hunda isaa dhabamsiiseeti nikaaha halaal kan gartee tokkicha dura dubbanne nikaaha abbaan intalaa yookaa maatiin intalaa yookaa waliyyiin intalaa mahrii godhee dhiiraaf kannu dhiira fuusisu hamma nuti itti dalagachaa jirru kana qofa hambisee jechuu kaan ammoo hunda isaa dhabamsiise. Tanaaf islaamummaan hawaasa gartee tolchee hawaasa guddisee hawaasa badiirraa eegee dukkanarraa gama ifaa jallinarraa gama gartee qacalominaa amantiin islaamaa nama gartee oofaa jechuu. Tanaaf islaamummaan ifa hoggaan ifi ja'an miknaataan sababaa malee akkanumatti hin jenne islaamummaan hawaasa tolcha maatii tolcha. Hawaasni eessarraa eegala hawaasni tole yoon ifi bultiin tole maatiin gartee dhuunfaa yoon ifi bultiin tolte hawaasni tola. Yoo maatiin dhuunfaa hin tolin ammoo hawaasni hin tolu. Maatii tokko maatii gartee dhiiraa fi dubartii takka fuudhaa fi heeruma karaa halaaliin godhaniitu heddumminaan maatii ollaanis akkasumatti taruma gartee namni wal fuudhuuni hawaasni guddachaa deema halaalilleen akkasumatti mul'achaa deema. Garuu yoon ifi gartee haraam heddummaati hawaasni san ni badaa jechuu. Zamana amma nuti keessa jirru kana keessatti zamana sagaggaalummaan heddummaatee badiin heddummaati kana keessatti hawaasaatutu badaa jechuu. Garuu yoo halaal heddummaati hawaasni ni tola. Islaamummaa dura hawaasni akkanaa hawaasni gartee zamana amma nuti jirru kana garaagarummaan isaa ni xiqqaata ni takkata malee hawaasa gartee zamana osoo ergamaan rabbii hin ergamin dura hawaasa akkaataa isaan itti jiraachaa turan zamana kana keessatti illee hawaasni zamana akka jaahilatti deebi'ee jechuu. Sun keessaa dhiirti gartee maqaa jijjiirrattee yookaan dubartiin maqaa jijjiiranii fireendii yookaan hoo hiriyaa ja'aniiti fireendii ja'anii osoo ni fi gartee nikaa hin godhatin dhiirti takka gartee yookaan dubartiin ani fireendiin qaba ja'anii zamana ittiin dhaadatan sagaggaalummaa waliin dalagan sagaggaalummaa nama dalagu gartee akka waan jeenummaa leenca ajjeesee yookaan leenca tahee yookaan lola dhaqee takkatti kan zamana gartee dhiirti dhaadattu keessa geenye jirraa jechuu. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii halaal ifa halaal nama bareecha halaal guddina halaal kabajaa nama godha halaal gartee jaalala rabbii sii fida halaal shariyaa islaamaa jala deemuu jala butamuu si taasisa. Duba namni halaal fedhu rabbiin halaal kannaaf nama haraam fedhu ammoo karaarraa jallata. Yeroo keessan nama isin jaalattan nama isin feetan yoon ifi gartee barbaaddan tahe yoo nama tokko ke isin jaalattan tahe karaa halaaliin barbaaddadha. Karaa haraamiinii miti. Haraam qalbii si goggoysa haraam qalbii tana si dukkonomsa. Haraam fuulaa fi qaamaa fi umrii teetirraa illee barakaa fuudha. Tanaaf gara halaal haafiinu. Rabbiin haraam waan godhe bilaashitti miti. Akkanumatti rabbiin waan takka haraam hin godhu waan ilma namaatiif faayidaa hin qabne waan ilma namaa miidhuuf waan ilma namaa gartee dhiphinaa fi rakkoo fi faallaa uumamaa deemsisu hunda rabbiin haraam godhe. Haraam irraa fagaanuun isinin ja'a beekumsa akka isinii ta'uufin
khana isini warabe warri subscribe ngoni subscribe goda share le goda walille afira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.